Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuna kam jirtan da khaysalo baga jiratani arragaysan isinin jecha arrasa kuma beekamu aappii haaraa aappii shabaka bilaashaatii walitti deebinee jirra. Aappiin kun jechuudha Zainii Firii moobaayilii riyaala 60 akkasuma moobaayilii riyaala 39 jawwii firii isiniif hojjeta. Hangmadhuma viidiyoo kanaatti obsaan waliin turaa isinin jenna. Egaa appilikeeshinii pilaastorii keessa argachuu dandeessanii Pilaastorii keessa argattanii bakka search jedhu sanarratti onoo barreeffama kana akkanumatti itti barreeffattanii search gootan. Anammaa tana gabbuufadhee waan hin qabuufu open irra dheetiin seennee waliin ilaalla jechuudha. Aappii kana waggaa dura gasseentan jechuudha. Tuqaa sadiin gubbaa sanarra gattuutanii akkasumatti ammallee online update ka jedhu sanarra gadhoitanii erga sanarra gadhoitaniin booda kunoo asirratti irra takkaaf gadhoitan ammallee erga achirra gadhoitaniin booda anamma Zainii irratti irra fayyadamu jira waan ta'eef Zainii irra waliin laalla hundinni dalaga jechuu sababa malee aappiin kun hundarra guuttattanii moobaayilii riyaala 60 akkasuma 39 irra guuttattanii fayyadamtan. Jawwii firiis jechuudha akkasumatti irraa fayyadamtanii anamma Zainii irratti isinitti agarsiisa. Zainii kan inni itti deebise kana irratti dalagu jira. Kunoo akkuma argitan amma irra guuteetiin jira. Egaa appilikeeshinii erga haala kanaan waa hunda itti guuttannee fixanneen booda connect jala kanarra tajaajiltu ni jirti. Connect hajoo kanarra gadhoina jechuu yeroo takkaaf. Kunoo akkuma argitan aappiin amma dalagee jira jechuudha. Sirriitti dalagaa aappii kana gabbuufadhaa irraa fayyadama. Connect ta'ee jira jechuu kunoo akkuma argitan. Appilikeeshiniin kun baay'ee jabaadha. Gabbuufadhaa irraa fayyadamaan isiniin ja'a. Akkasumatti YouTube fayyadamee subscribe godhaa isiniin ja'a. Viidiyoon irraa isin raawwatte hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagayaan nu turaa isiniin jenna.